qullaa deemuu qabdi. Yaa huccuu gabaabduu wayii uffattee qullaa deemuu qabdi. Yoo tasa namni alaa dhufe hoo? Alaa dhufe. Ilmi dagana. Dhugaa jettee jedhu kunoo. Gubaa jaraan. Yoo tasa namni alaa dhufe hoo? Yoo tasa namni maal gochuutti banan gizee roomaansii irra jiru namni obboleettiin xiyyaa miti abbaan fedhe dhufnaan hin banu haadha kiyya darbinaan hin banu. Eshi ganama hoosaa meeqatti ka'uu qabdi? Ganama isatu dura bu'ee ka'a yaani ganama siin jechuun kun halkan ganaa subiyaatuun ga'iin ka'ee juusii kennee fi waraabee ofiifis dhugee achiin ka'anii shaawara galanii kan salaatanii yoon salaanne immoo deebanii rafanii isa dura kaatee shaawarii fudhattee yoo marqaa ta'e marqaa yoo firfirii ta'e firfirii hojjettee dhiyeessitee shaa gootee buna sii dhaabdee urguggeessitee bakka eeda quufanii bulanii maal gochuu waliin bu'anii gaa guyyaa si galee yoo dalagaa deeman ta'a dalagaa deeman yoo mana keessa ta'e immoo walirra ciisanii soofaarra walirra miila jaraa kaa'anii harka jaraa wal keessa kaa'anii televezyiinii bananii laalu jechuudha waan nyaataa waan faddishaa akka qoloo wayii nyaataa akkasii jaalala jechuun si galee soofaarra miila keessa luka keessa irratti yoo inni Terebil jaanii haayee. Akkasitti waliin jedhan jechuudha si galee miila jaraa garuu wal keessa galuu qaba. Dhugaa jetteetti gubata qabdaatti. Maal ijaarsi kee akkatti kunuunsuu didee yalla taataaf godhaa ijoollee mana qiyyaa Dr. Aslii argitan gaafii babbareedaa bakka astaayilu Dr. Aslii giltsi ነው እንደኔ በቃ ያው ግልጽ አድርጎ ይጠይቃል እኔም ግልጽ አድርጌ ነገርኳችሁ ስሪት ነው የቹ በቃ bareeda goot bareeda amma sirriitti hojii eegalteere yaa bakka gisee hunda galaan jira bar sa'aatii kanatti kunoo baratanii amma ta'anii na eeggatu baratan sa'aatii koo baratan eessaa fuute maddaa macaa kana namatu naa xalabe online irraa eshi naa xalabame kazzaan nan bakka kanas naman naa bitee makka akkasittiin eegalee jechuudha yalla ati maraatu malee nduutu fatiha document size of chick below uffata adii uffatee madda macaa kaatee kabra rotaa Aslii balaan baay'ee waggaa sadiin itti laffa'ee bar waggaa sadiin biyyeetti nyaadhee bar jaalala kanarratti barachuudhaa jedhee akkaataa namatti barsiisan akkaataa ijoollee mana madaamii itti kunuunsanii bakka nama qalbiinsaa cabe fayyisuudha wallaahi itti baradhee tani bara Aslii warabbal kaaba indee barsiisaan barsiisaan osoo faateen takka jaarsa ofii fiddee mana kee jaarsa kiyya jaalala naa barsiisi akka itti jaalala kennan laaleettini piraaktisii sirratti dhaabadhee barachuu fedhaa jettee jaarsa ofii mana kee fiddee dhufte akka isin kennitu ta'e jala qabdee hin barsiiftafi masala. Jaarsisi yerootti tole yaa mudii isaatti tole nan barsiisa. Yoo mudii isaatti tole hin barsiisu ora. Yoo simbiloo ta'e hin barbaadu garuu yoo. Taaltu yeetee kusaman. Nin barsiisaa yoo mudii isaatti tole dibbin godheen barsiisaan. Dibbin. Waaqayyo si gargaaru yaa Fatiti. Waaqayyo si gargaaru. آمين أسلي آمين والله يوكو ستنجرا تجرود أزنت ترجي والله لازم اسمه رقما يوم يروم ذات والله إن شاء الله غافر ربي جري تقط أبسو يقالي ركايرو إن شاء الله يوم نعمل كاي كايرو كيف ديبتي مامو ديبي كايرو دياسبورا ديبتي يزينا دياسبورا ما diaspora nakkanatti gisee laallu dhufuu farran qabu. Dhufuu farran qabu nutis deemuudha waggaa dheeraa nutti fudhataa dulloomaa jirra Aslii. Dubartiin dulloomti kanaafuu hiree barbaaddachuu qabna yeroodhaan qoosaan hafee jira. Liji balijinnaat rooyata. Liji balijinnaat rooyata. Liji balijinnaat naan immoo ilmoo akkan hadda galee hadda ulfaa'ee atuun hadda daameeyyuun hinda ilmoo baay'een barbaadaa jira Aslii si galee. Maal sujar ilmu harga cu. Maka ilmu rumah berbeda dan bekuan. Ulfaya rumah dalam berbeda jeraman.
Dhiira moo durba dhaluu barbaadda? Ani durba dhaluun barbaada. Durba nan jaalladha. Tala durba. Duran tala durba argadhe natti tola. Lammaffaa dhiira. Ilmoo meeqa argachuuf kaayyoon kee? 4. Dhiira 2 fi durba 2. Rabbi si haa kennu. Yaadni kee bareeda jaarsa dhabde mana. Amiin. Yaa wallaahi jaarsatu dhabame mana garuu amma argameera inshaallah. Ilmoo 4 jechuun baru waggama 4 waggaan gadhiifne. Yaa waggaan na ulfeessee nan ni danda'e bakka dhaluudha. Inni danda'e. Waggaan na ulfeessuudha hojiin isaa maal? Ati sirriitti kennaa inni maaliif ulfeessuu dadhabare? Sirriitti akkamitti sirriitti hin kennine kan waggaa kana hunda leenjeen taara bar leenjeen hin ta'e. Leenjinee teenyee eegaa jirra bar dhumuu didi karaa laalaa jirra malee leenjii sirriitti fudhannee jiru. Hin rakkisuun kisee inni dhufu. Yoo barataan hin taane illee ni barsiisna. Ay, bareeda Fatu, bareeda. Waaqayyo jaarsa. Si malee dhalaan biraa dhagaa gurraachetti fakkaatu. Amiin wallaahi, amiin yaa rabbi, amiin. Ka ganama gizee ba'u si dhungatu, yoo ol deebi'u si dhungatu, yoo gattaa'u si dhungatu. Ka akka haadhatitti amma haati ilmoo yaaddutti si yaadu. يا ربي يا الله آمين أصلي آمين والله دعائنا باك إبلمتم بك أبو بركنافو آمين والله ربي سيعمل كده كنت من كان كمان لا بيرنا ما وفاني بك وانا الكاكب دوكان جالوي يا كسيتي سر جاكاني تاني بدا جوا أكتر ما وفان أدان كباني نرى أما وينك تأجامر لان كيا مي يا تيشيرتي كده واوي تا جرالال يا لا ذكابه جارال لي ما اصلي يا غنغلچا جرتي دغاكيتي هاي نجا ولا شيء تشاو دكتور فتيا برا يا ديما يا لما كوسته